Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanalii YouTube jalatti argamtan hunduma keessan nagaan koo kan kabajaa kan jaalalaa lafaa fi mana jirtanitti isin argamuun isiniin jedha. Ana obboleettiin keessaa nagaa kooti Waaqayyoo yaa galatu. Nagaan na bira jirus simbira akka jiraatu abdiin qaba. Akkam jirtu nagaa keessanii? Jiraanis galanni isaaf yaa ta'u. Inna har'a gaafii yeroo baay'ee yeroo dheeraa namoonni hedduu na gaggaafatanii karaa keessattiinis ta'u immoo yoo asirrattis ta'u warroonni na gaggaafatanii jirtu. Inna gaafii isin na gaafattasanii kan deebii qabadhee isiniif dhiyaadhee inni kunillee maali jechuun keessaniin oolu. Inni kunis yeroo hedduu hiyootiriyyaa qabdaa yoo qabaattee nutti maaliif ol nun barsiisne namoonni naan jettan jirtu. Innaa isaafan deebii qabadhee isiniif dhiyaadhe. Innis maalidha? Wanta namni na gaafate tokko dirqama deebisuu wanta jedhurraa kanan ka'een deebii qabadhee isiniif dhiyaadheen isiniin jechuu jaaladha. Eeyyani qaba, warroonni qabdaa jettaniif qaba. Hiriyaa baay'ee na kabaju, baay'ee na jaalatu, kanan baay'ee kabaju, kanan baay'ee anas jaaladhu. Kayyoo faayidaa yerootiif osoo hin taane jaalala ollee qulqulluu walii qabnu qaba. Yaa kanarraas immoo faarsuun nama yeroo kanaa hin ulfaata waan ta'eef akkasuma irratti innaa qaba. Haala jireenyaa haala waan tokko tokkootirraa kan ka'ee gargaris fagaannu yaaddanii fi qalbii wal bira jirraa qaamanis wal bira fagaannu jechuudha. Kanaafuu har'a isa kana yeroo hedduu gaafin akkana waan na gaafatamuuf inna maaliif asinitti walii isin barsiisne kan jedhu isaan ol isin barsiisa jedhee tanaan dhufe. Inna yeroo baay'ee mooyyootu yoo ijoollee na gaafatanii nan qabaa bichaadhaan wantan dhuf jedhuufi inna isinitti himuu fi isiniin wal barsiisuu fi dhaafan dhufe. Inna viidiyoo kana mooyyootu hamma dhumaatitti like, share, subscribe gochuu akka hin irraanfanne. Warroonni maatii koo hin taane immoo karaa maatii kootiitti dabalamaa waliin haa guddanii. Warroonni maatii koo taatan immoo like, share gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdanii dhiqa qabdan koomeentii jalatti naaf kaa'uu hin irraanfatinaa yeroo makamuu isiniin jedha. Inna koomeentii keessaniin dogongora qabullee beekuu danda'a. Ittillee sirraa deemuu danda'a. Ilma namaa ta'e namni dogongorre tokkollee hin jiru. Inna warri ganaa jirtanis immoo asumaan dhaamsiku. Warri ganaa sa'aatii guuttachaa jirtanis jabaadhaa. Carraa keessaa mokkoraa hin beekamu carraan namaa. Ilmi namaa kun gaafuma dhalatu carraa ilma namaa kun garagara waan ta'eef kanaafuu jabaadhaa, abdiin kutinaa. Dhugaa dubbatan sa'aatii guutuu jechuun baay'ee nama nuffisiisa. Keessaa hojii mana namaa wajjin hin ulfaata waan an argee bira tareef jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa warri ganaa sa'aatirra jirtanillee abdiin kutatinaa. Waaqayyo sinaa milkeessuun isiniin jechuu jaaladha obboloota koo hunda keessanuu jechuudha. Innaa karaa gaafii kootiitti yoon deebi'ee innaa akkuma dursa isiniif kaasee jidduudhaan waa'ee ijoollee biratti isiniif isa saniidhaan wal sin barsiisuuf dhufee. Inna mooyyootu yoon qaamanis walirraa fagaanne yaadaaf qalbii waan wal bira jirruuf maaliif ani deebii namoonni hedduun kun na gaafatu maaliif ani deebifneefi mukin mooyyootu maaliif ani isaan dhiyeessineef kanan jedhu
har'a isa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Sagaleen kiyya xiqqoo qilleensa jijjiirame kana fakkaata. Innaa kanaafuu isa isinii dhiyeessuufiin har'a nama meeqa laayikii meeqan barbaada seetanii subscribe meeqan barbaada seetanii sheerii meeqan barbaada seetan kanarratti maaliif qalbitti wanti ilaalamu tokko hin jiru kaayi. Kanaafuu viidiyoo kan hamma dhumaatitti ilaalatiin sanaan booda dhumarratti argattan jechuudha. Hiriyyaan yoo teenya akka ta'e mooyyuutu nama akkamii akka ta'e eenyu akka ta'e gaafa san dhumarratti ni argatan jechuudha. Tokko ammas keessa anumaa ta'e ofiin jedha waan ta'eef viidiyoo irra butee kara dhumaa deemuu danda'a. Kanaafuu kara dhumaan deeminaa suutuma jedhaati hamma dhumaatitti viidiyoo kana dhaggeeffadhaati. San booda mooyyuutu eenyu akka ta'e maal akka ta'e ni bartuun isiniin jechuu barbaada. Inna gaafiin sinna gaafattanii na dirqamsiise tanaan maaliif isiniin deebifne jedheen dhufe. Inna akkuma isiniin jedhe qaba nama baay'ee jaaladhu, nama baay'ee na jaalatu, nama baay'ee ol kabaju haala jireenyatirra jira ka hundumtuu ni beektu. Silaa isumaan qaamadhaan fidee sin argisiisuun barbaadeen tureyyuu garuu mooyyuutu sababa niitoorkii itti dawwalee silaa isammaa haasofsiise sin argisiisuu barbaadeen ture. Garuu sababa niitoorkii tirraan kaka'e mooyyuutu na didee yeroon dawwalu naa seenuu dida. Innaa homaa gochuu hin dandeenye haga niitoorkiin didee mooyyuutu mugin suuras ta'uu waan ta'e isinitti argisiisa. Ammaan booda ni bartuu isiniin jechuu barbaade. Tanaaniin obboloota koo inna mooyyuutu jabaadhaa. Warroonni mooni taatanis wal gargaaraa, warroonni mooyyuutu ganaa jirtanis ol jajjabeessaa. Beeksisa soolii ilaala, sheerii sooliif godhaa. Nuti Oromoon tokko gandaa fi lagaa yoomuu waliin qoonnu Waaqayyo tokko nu haa taasisu, tokkummaa keenya inni nu haa cimsu isiniin jechuu jaaladha. Jabaadhaa, ol jajjabeessa, wal biraan tarinaa inni isiniin jedha. Innaa kara xumuraatirra jira isinitti argisiisu fanii. Kanaafuu laayik sheer godhaa. Laayikii 5,000 olan barbaadaarra. Maaliifiree wanti qalbiitti ilaalamu hin jiru waan ta'eef kanaafuu isinittin argisiisa. Laayik sheer godhaa isinitti argisiisufani. Amma namoonni yeroo hedduu irra deddeebitanii isoof dafaa nama naan jettantu jira. Anis wanta jiru tokko dhugaan dubbadha. Nama sobulleen jaaladhu ofifillee sobbuun jaaladhu. Wanta jiru tokko dhugaa dubbatanii bakka biistuun lixxee buduu wayyaa jedhe Oromoon. Kanaafuu isob wanta jiru bilisa dhugaadhaan dubbadha. Wanta hin jirre immoo hin jirredha. Bakka kanaafuu isinitti argisiisu fani. Amma viidiyoo kana garuu hanga dhumaatitti laayik sheer godhaa, koomentii barreessuu hin dagatinaa. Yeroo makamuyyuu yaada qabdanillee barreeffadhaa. Isiniin jechuun jaaladhaa. Isinitti argisiisu fani. Amma tokko isinii lakkaa'an jira akka sheerii fi laayikii gootaniif jechuudha. 1 2 3 dafa sheer godha. 2 4 irra jira jedha. 2 jedha. 5 isinittan argisiisa. Kalaas dhumatee jira. Harraaf kinooyi kanaadha warri beektanii kana jechuudha. Kanallee immoo ni beektu jedhee nan yaada. Kun maaliif faayidaa maaliif akka oolu ni beektu. Kunoon jiraanne isaanii kamirratti midhaan nyaachuu hin dandeessanii.
kottu nyaata jedhee ballataa kottu nyaata inna akkasiidha. Kanallee mooyyuutu ni beektu kun hoon jiraanne beektu faayidaa isaa. Kanaafuu kinoo kana fakkaata isiniin jechuun jaaladha. Argitanii miti argitan ati fakkaatu hundi keessan argitanii kottu nyaata jedhee ballataa akkana fakkaatan isiniin jedha. Har'aaf isinirraa hojjedheen jira. Biraanki taatanii jirtu. Biraanki taatanii jirtu. Biraanki taatan hunda keessan isinan jaaladha. I love you. Inna nama meeqa hiriyaan yeewte kamiidha jettanii otana viidiyoo irratti buttanii gara dhumaa tura kanneen hunda keessan isinan jaaladha. Waaqayyoof jechaan isin jaaladha. I love you all my friend. Hunda keessanuu waaqayyoof jechaan isin jaaladha. Obboloota koo qaqqaala fi gaggaarii har'aaf biraanki taatanii jirtu. Biraanki cimaa isin godhee akkasii isiniin jedha kana fakkaata har'aa fi yeroo biraatiif immoo dhugaa dubbachuudhaaf warroonni isumaa nuuf dhiyeessii arguu qabnaa jettanii koomentii jalatti naaf barreessaa. Isiniifan dhiyeessaa amshir waggaa isiniifin dhiyeessaa wala isin barsiisa jechuudha. Inna har'aa fi biraanki taatanii